Ashama arkafuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya deebinee dhufnee jirra. Akkuma beekamutti dhiyeenya kana odeeffannoo irraa bilisa ta'uu baannuyyuu haala tokko tokkoof jecha miidiyaa hawaasaa irraa bannee turre akkasuma odeeffannoon akkasitti dhaqabuuf fuula miidiyaa hawaasaa viidiyoolee deddeemu tokko isin biraan gahuudhaaf yaaleen jira. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti haala siyaasa biyyattii irratti kan dubbannu ta'a jechuudha. Amma dura namoonni tokko tokko akka isaan itti ilaalan akka waan sodaannee nuti callimneetti fakkaate garuu dhimmi dhuunfaa waan nu ugguree tureef sababa dhimma dhuunfaatiif viidiyoo irratti dhiyaachuu hin dandeenye. Akkuma beekamutti muummichi ministeera Itoophiyaadha Baarzaafi ganda keessa deemuudhaan akka waraana deemetti hanga ammaa dubbatamaa jira. Odeeffannoo qabatamaa har'aatiif kanneen biraa isin biraan gahaa Arreedii Adam Tuubii namoonni chaanaalii keenya faariyaa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Akkuma beekamutti egaan keessayyuu guyyaa irraa ibsa miidiyaan hawaasa biyyattii kenna irratti yookaan miidiyaan mootummaa kenna irratti iddoowwan adda addaa hedduu akka to'atantu dubbatamaa kana kan godhe hoogganaa waraanaa olaanaa Abiy Ahmadii fi warra duula isaati jedhamee odeeffamaa jira. Mootummaan kun jalqaba irratti akkuma isin beektan duula milinika jedhudha kan inni bane. Lammaffaan immootu iddoon inni deemee jiru kun naannawa Oromiyaa keessa malee iddoo isaan odeessan Tigraay Gimbaarii fi yookaan Amaaraa keessaa miti jechuudha. Abiy Ahmad fiilmiin inni hojjetaa jiru guyyaarraa si kolfisiisa. Hojii isaa suuraa akka ta'e duraanuu hin beekna. Ammas miidiyaan mootummaa waan jedha gisee hunda oolmaa har'a Abiy oole jedhee suuraa maxxansa. Oolman inni oole suuraa kaa ooluun dhugaadha. Eeyyeen sinirraa amanna. Garuu oolman inni yookaan turtiin inni waraana keessa ture tokkolleen hin jiru tokkolleen hin jiraatu. Mee amma akkatti gaafa laaltan namni kun hundi harka qullaa jira. Kunniin maa inni kaabineedha akka jiru hundi isaatu waraana miti tokkochisa. Kaabineen kun hundi kilaashii malee maal gimbaarii godha tokko jedhe. Lammaffaa jara kana hunda kan eegaa jiru nama sadii hin caalu. Jarri gaardotaa jechuudha warri kilaashii qaban. So bakki isaan jiran kun salphamatti Oromiyaa keessa daangaalee Finfinnee keessa iyyuu naannawa Inxoxxoo jedhamu. Inxoxxoon lafa baay'ee Baarzaafi qabduudha. Mee amma Tigraay keessa yookaan Amaaraa keessa bakki akkanaa hin jiru. Baarzaafiin inni hin jiru keessa iyyuu gara naannoo Tigraay kana. Isinii galee waraanni tokko yoo kilaashii qabaatellee akkuma isin argaa jirtan kanatti fannifannaa adda addaa shaanxa irratti boombii, fanjii, meeshaalee waraanaa fannifatee baadhatee yookaan of bira kaa'ee ta'a. Mee isin kan asirratti argitan kana keessa namni tokko shaanxaa qaba. Tokkochi kunu shaanxaa kaameraa baadhatee deemu. Shaanxaa kaameraa ittiin nama kaasu. Gartee mee maalumatti waraana fakkaata. Moo sila uffata burree kan uffatanii deemutu waraana nama godha. Kana propagaandaa kijibaatiin hawaasa keenya ummata miira itti horee miskiina ficcisiisuudhaaf kan godhaa jiru ittis milkaa'an jiru. Hunda caalaa kan deeme jedheerra kan kijiba isaatu guddaa. Maaliif? Har'a bakka akkanaa tokko taattarra jedha. Har'a bakka akkanaa tokko taattarra jedha. Akka inni kijibaa guddaa ta'e asirraa hubattaa jechuudha. Sidii galee mootummaa maal naa godhi jedheetu waraanatti naa seenaati gaafa dubbattu. Inni mootummaadha. Aangoon mootiidhaa ol hin jiru. Maal naa hojjechuuf gimbaarii deema jettanii yaaddan. Kun kijiba guddaadha jechuudha. Keessayyuu tooftaa inni duguggaa uummataa ittiin raawwachiisuuf akka namni biyya san jaalatu fakkeessuuf godhamedha. Namichi kun erga deemee torbee ga'ee jira. Torbee kana guutuu akkatti cadaa jedhee deemaa jiran. Namni waraanaa miti. Gabayaa oolee galubar daaraa uffatee dhukkee uffateetiniin gala. Namichi kun hagammaa kuloo qulqullinni isaa akka bishaanitti akka daa'ima amma reef dhalattuutti qulqulluudha namichi kun. Duuba namni bakka waraanaa jiru akkatti pirootokoolii ofii eeggatee qulqullinaan deema. Mee kanuma naa hima. Bakka saharaa bichaa barbaadatee bakka iddoo argitee konkolaataan barbaade seenee bahuu danda'u eeggatee keessayyuu iddoo mooraa leenjitti jechuudha. Waan akkanaa kana godhaa jechuudha. Tooftaa fiilmii nyaatame muudii hin jirre kana nurratti qabatan. Mootummaa jechuun mootummaa muudii qabatu osoo hin taane mootummaa biyya qabatutu gaarii ture. Garuu kun waan hin jirre falaasafa hin jirre dachii ol fuudhee dakanaa fuudhee walitti galchaa jechuudha.
isinii galee haali jiru kana garuu onneen isaa Oromoo qofa irratti dhugaa isinii himaan ilmaan Oromoo Wallaggaa xiyyaara itti ol kaafatee haadha ilmoo daa'ima bakka takkatti waraanni Abiy lafa kaa'ee jechuudha sababa maqaa ba'oo jedhu argite Tigraayin dadhabee jennaan achi ficcisiisaa jedhanii ergee jechuudha masara keessa taa'eet ittiin kakadha namichi kun guyyaa takka masara keessa ala bulee hin beeku guyyaa takka dogongoree ala bulee hin beeku achii bahee achitti deebi'e achii bahee achitti deebi'e Oromoo Wallaggaa keessa gaafa namni dhibbi tokko bakka tokkotti dhumu biltsiginnaa yookaan boottee afaan bantu namni takka Oromummaa du'e jettee hin dubbanne badhaadhinni sii faarsitu isa Oromoo irratti rasaasa roobsaa isa Amaara jala duula Minilik jettee maxxanfattuu sani mootummaa kanaaf sirna isaa jibbin haqa jiru kun sirna Minilik duula Minilik jechuun maal jechuu mee amma kun waraanaa fi fakkaataa jiran duula Minilik jedhee harka irratti barreeffamni isaanii hundaa duula Minilikii jedha sirna kana sirna Minilik gaaf nu jennuun ilma abbaa gadaati ilma abbaa garaati ilma abbaa maalitiin nun jettan mee amma hoo akkam jettan gaafa innis duula Minilik jedhee deemu kana ati hoo maal jetta warri biltsiginnaa kanaa kan abbaan gadaa waa'ee Minilik haasaa abbaan gadaa waa'ee Minilik faarsaa kan malatti himi moo hin beektu waa'ee abbaa gadaa kana ammoo duguuggan har'a sababa woboo jettee maqaa wobootiin uummata Oromoo duguuggaa sanyii qofa yaa jiran namni maallaqa humnaa olii waraana kanaaf dirqamaan si gaafate kunu duguuggaa mataa ofii danda'e ilmi namaa daa'ima ofii beelesse ijoollee ofii beelesse maallaqa jaratti dirqamaan kennaa jira kun duguuggaa mataa ofii danda'e jechuudha ammootu kufee jira Abiy ammallee waan irra deebi'ee sinitti mukeessa kijibni miidiyaa irratti oofan kuni tokkochi lafa hin jiru waraana harkaa fixachuuf waa xiqqoo ta'u wanti inni of jajjabeessanii deemaa jiru warra amma miira isaatiin fiigee waraanatti gale ijoollee dhukaasan dandeenye warra Abiyyuu achi jira jedhanii Abiyyi wajji zammatuuf dhaqan wayita dhaqan Abiyyi miti kootiin Abiyyi bakka san hin jiru ijoolleen warra amma zamachaa jedhan kun zamachaan dhaqan fiiganii gaafa achi gaan miti Abiyyi zariin Abiyyi bakka san hin jiru warra ibidda nyaatee ila warra daara fi dhukkee kana malee isinii galee sadarkaa hangana mootummaan kijibu arguu caalaa wanti si ajaa'ibsiisu tokko hin jiru jechuudha yeroo dhiyootti mootu kun hundi hin layya waan ajaa'ibaa waan nama gammachiisu keessaa Oromoon Ameerikaa hiriira ofii kaasee jira dubbii ofii kaasee jira guyyaa kaleessaa bakka mootummaan Ameerikaa Joo Baayiden jirutti hiriirri guddaan raawwatame Minnesota keessatti kana jechuun dhageettii guddaan Oromoon qabu ol kaasa ummanni Tigraay wanni nu caalee tokko maa'inni hiriira bakka mootummaan gurguddaan arganitti mootummoonni addunyaa arganitti bahanii sagaleen isaanii dhagahamee dippiloomaatiin Itoophiyaa irraa akka jiru citee olaantummaan isaanii amma biyya san keessatti akka ajaa'ibsiisaa deemaa jira jechuudha. Maalirraayi warra ala jirutu kana godhe diyaaspooraa ala jirutu odoo hin ifatin halkanii guyyaa saba keenya bilisa baasna jedhanii kana godhan Oromoon Ameerikallee amma sanii jiran haa barfatanii iyyuu malee haa turanii iyyuu malee hiriirri isaan amma ba'aa jiran kun akka dhageettii guddaa Oromoon addunyaa biratti qabu cunqursaa guddaa Oromoon addunyaa Itoophiyaa keessatti qabu mul'isa jechuudha. Kun baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Kanaaf warri ala jirtan keessayyoo Ameerikaa fi Awurooppaa kana jirtan ammas jabeessitanii bakka qondaaltonni alaa gurguddaan jiranitti bakka UN jirutti waan kana yoo goote sagaleen keenyaa fi mootummaan kun dhiibbaa guddaa irratti taasifamaa jechuudha. Kanaan nu caala uummanni Tigraay waan biraatiin tasaa nu caalan waraana yoo taate waraanni bilisummaa Oromoo bakka hedduutti olaantummaa ofii harkaa qabaan gammatti. Wanti nuti dhabne dippiloomaasii alaati. Hojii alaati jechuudha. Hojii mootummaa alaa hojii wal qunnamuu. Argite? Mee amma laali miidiyaan addunyaa kanarra jiru hundi waraanni Tigraay akkana godhe waraanni akkana godhee malee waraana Oboo hin jedhu. Maaliif hin jenne dhageettii nu hin kennineef. Yoo nuti dhageettii kennine biyyi alaas dhageettii nuuf kenna. Yoo nuti callifne macallisaa jechuudha. Kanuma abbaan reediyoo kijibasaa guyyaa fi sa'aatiidhaan isin biraan kenna.
reediyoo kijiba qabatee diriin masara keessa odoo deddeemu argaa jirra. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiin ammaaf qabu kan fakkaata viidiyoo biraatti dhimma walitti deebine. Kijibni Abiyyi iccitiin isaa takka lama jedhee ragaa qabatamaa wajji guyyarraa kan isin bira ga'u ta'a jechuudha. Ani kana akka ragaatti isiniif kaa'ee jira sababni isaa namni waraana deemu harka qullaa isaa deemu hin argine miti harka qullaa shaanxaa malee hin deemu shaanxaan isaa ittiin deeman gurraattii takkattiin tun kaameraa fi filashii chaarjar ittiin baadhatanidha. Kanaan isin himaa daawwattoota hordoftoota keenya ani xumuree jira viidiyoo biraatti walitti deebinaa turtii gaarii naaf qabaadha.